jechuun maal jechuudha? Bara dhumaa yommuu jennu maaltu dhuma? Akkasumas immoo yoom jalqabee yoom dhuma kan jedhu gaaffiin hin jira. Macaafa qulqulluu irraa yeroo dubbisnu waggoota 2000 irraati duras bara dhumaa jedhanii dubbachaa turanii. Macaafni qulqulluunis bara dhumaadha. Bara dhumaa jedhaniiti yeroo sana akka waan Phaawulos faana ta'anii bartoonni ergamoonni akka waan bara dhumaa keessa jiraniitti barreessaa kan turan jechuudha. Kanaaf tarii isaan macaafni qulqulluun kakuun haaraan waggoota 2000 irraatiin dura yookiin naannoo waggoota 2000 irraa erga barreeffamee isaan bara dhumaa jechaa erga turanii meerree barri dhumaa kun ammoo waggaa 2 ta'eera. Eessa kan dhufe? Eessa gooftaan deebi'ee kan dhufe? Kan jedhuun namoonni ammas gooftaan deebi'ee hin dhufu. Isa akka hattuutittan deebi'ee dhufa. Guyyaan inni dhufu hin beekamu sama macaafni qulqulluun jedhu sana namoonni akka sal jedhan namoonni akka hin qophoofneef tarii kan taasisu ta'uu danda'a. Garuu ammas gooftaan yoom deebi'ee akka dhufu hin beeknu. Kana hunda yoo ture illee hin dhufu jechuu miti. Inni inuma dhufa. Maqaan Waaqayyo gooftaa keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Egaa kana hundumaa tarii gaaffiiwwan amma armaan olitti kaa'uu danda'u jedhee kana nama dubbadhe kana barumsa keenya keessatti deebisaa deemna jechuudha. Ofii bara dhumaa jechuun maal jechuudha? Mee hiika isaatirraa haa kaanu. Gaaliin bara dhumaa jedhu raajiin dubbatame hundumti yeroo itti raawwatamuu fi dhumaa addunyaa kanaa kan agarsiisudha. Amma addunyaan kun haalli ishiin irra jirtu jira. Kaleessas addunyaan kun haalli ishiin keessa dabraa dhufte jira. Kanaaf garuu haalli kun akkanumatti miti kan itti fufu. Haalli kun yeroo itti jijjiiramu qaba. Haalli amma jiru kun dhumee akkaataan itti amma siistamni addunyaa irra jiru kun yeroo inni itti darbu hin dhufa. Even akkaataan amma seexanni itti lafarratti hojjetu kun hundumtuu darbee yeroo itti jijjiiramu hin dhufa. Kanaaf immoo raajiin dubbatamee jira. Inni suni eegamaa jira. Inni suni akka ta'u eegamaa jira. Hundumti isaanii dabaree isaaniitiin hin raawwatu hin ta'u. Kanaaf inni kun yoo dhume dhuma addunyaa kanaa hin ta'a. Tokkoffaa Phexros 4:7 irratti akkanadha. Dhumni waan hundumaa dhiyaateera. Egaa warra of qaban kadhata gochuufis warra eeggatan ta'aadha. Dhumni waan hundaa kan jedhu kanan barbaada. Dhiyaateeraadha. Dhumni waan hundaa jiraa jechuu isaati. Dhumni waan hundaa amma siistama addunyaa kanarra jiru, haalli amma addunyaa irra jiru kuni yeroon inni itti jijjiiramu hin jira. Kanaaf raajiin adda addaa dubbatamaniiru. Isaan sana adeemsa barumsa keenya keessatti ilaalaa deemna. Isaan sun yeroo raawwatamanii dhumni addunyaa kun akka ta'u kan agarsiisudha. Egaa addunyaan kun yookiin wantoonni amma addunyaa irratti ta'aa jiran hundinuu kana boodas akka ta'an raajiin kan dubbatame. Erga raawwatamanii booda wanni hundumtuu dhuma hin argata. Garuu wantoonni kun hundumtuu tartiiban ta'an, dabareedhaan kan ta'an, yeroo tokko miti kan ta'an. Kanaaf dhumni kun ta'uudhaaf yookiin immoo gooftaan dhufuudhaaf raajiiwwan dubbataman kun hundumtuu dabareedhaan yeroo ta'uu qabanitti hamma ta'anitti jechuudha. Hamma raawwatamanitti jechuudha kan ibsu. Al tokko miti kan ta'an, yeroo tokko miti kan ta'an. Kana dura wantoonni ta'aa turan jiru waa'ee bara dhumaa raajiiwwan dubbatamanii ammas immoo kana booda kan ta'an jiru. Ammas immoo ta'aa kan jiran jiru. Kanaaf kun hundumtuu ta'anii erga raawwatamanii booda jechuudha. Dhumni addunyaa kanaa kan ta'u. Egaa hundumtuu yeroo adda addaatitti yeroo raawwachuu qabanitti kan raawwataman. Tokkoffaa Qorontos 15:23-24 yoo laallu akkanadha. Harkisa Addaamiin namoonni hundinuu akka du'an akkasuma immoo harkisa Kiristoosiin namoonni hundinuu hin jiraachifamu. Kun hundinuu akka tarree isaaf qophaa'etti in ta'a. Akka maalitti? Akka tarree isaaf qophaa'etti. Kiristoos jalqabatti ka'ee
jiraataa akkuma ta'e warri kan Kiristoos ta'anis yeroo inni deebi'ee dhufutti hin jiraachifamu. Kiristoos immoo gooftummaa hundumaa, aboo hundumaa, humna hundumaas golgoleessee mootummicha deebisee Waaqayyo Abbaatti erga kennee booddee dhumni hin ta'a jedha. Amma hundumti isaanii tarreedhaan yeroo isaaniif ka'ametti hin ta'u. Yeroo isaaniif ka'ametti dhumni kan ta'u yoomiidha. Kiristoos immoo gooftummaa hundumaa, aboo hundumaa, humna hundumaas golgoleesse mootummicha deebisee Waaqayyo Abbaatti erga kennee booddee dhumni hin ta'a jedha. Mootummicha deebisee Abbaatti erga kennee booddee dhumni maal ta'a? Hin ta'a jedha. Egaa kun yerootti dhumni ta'uudha. Kan amma nutti himaa jiru. Egaa turtiin bara dhumaa waggoota meeqaaf akka ta'e beekuu baannus dhumni isaa maaliin akka ta'e sagaleen Waaqayyoo nutti hima jechuudha. Hammam turaa? Kana booda hammam tura? Kan jedhu hin beeku. Garuu sagalee Waaqayyoo kan nutti himu dhumni akkamitti ta'a? Yoom ta'a? Maalat haala kamiin ta'a? Erga kamii ta'a? Kan jedhu amma kan ergaa Phaawulos Qorontos keessatti dubbisne irratti kan nutti himu jechuudha. Isa kana karaa booddeetti ni ilaalla. Amma kanaan biraa dabarruuti. Barri dhumaa eessaa jalqabee yookiin immoo eessaa jalqabaa? Yoom jalqabame? Kan jedhu wal wajjin ilaallu. Armaan olitti kan ilaallee hiikaan isaa maalinni? Kan jedhu ture jechuudha. Hiikaan isaa maalinni kan jedhu. Amma immoo taanee kan jiru yoom jalqabe barri dhumaa? Kunoo macaafa qulqulluu irratti bara dhumaa ammas bara dhumaa. Yoom jalqabe kan jedhu kaa barri dhumaa yeroo akkanaa yookiin ammoo yeroo akkasii jalqabe kan jedhu ifatti macaafa qulqulluu keessaa yoo argachuu baanne illee kutaawwan macaafa qulqulluu gaafa qo'annu garuu barri dhumaa yoom akka jalqabe nu hubachiisa. Eessaa akka inni jalqabe bara dhumaa kan jedhamu kun naannoo waggoota 2000 irraa yookiin immoo bakka Yesuus Kiristoos erga dhufee booda akka inni jalqabeedha barri dhumaa. Sagalee Waaqayyoo kan nutti himu. Garuu barri dhumaa asii jalqabee asitti bara kanatti dhumaa hin jedhu. Garuu kutaalee macaafa qulqulluu keessaa yeroo qo'annu barri dhumaa kan jalqabee dhufaatii Yesuusiin akka ta'e. Gara biyya lafaa kanaa yeroo inni foon uffatee dhufe akka inni ta'e sagalee Waaqayyoo nu hubachiisa jechuudha. Sababni yookiin immoo akkaataan nuyi isa kanatti hubachuu dandeenyu tokkoffaan bu'uu hafuura qulqulluuti. Hafuurri qulqulluun gaafa ayyaana guyyaa 50ffaa namoota 120 ta'anii walii wajjin ituu kadhataa jiranii bakka tokkotti dingata abdiin abdachiifame sun abdiin hafuura qulqulluu sun isaan irratti raawwatame. Waa'een kana raajiin dubbatamee ture. Hojii ergamootaa boqonnaa 2:16 hamma 17 irratti akkanadha. Inni asitti ta'e kun garuu waan Waaqayyo afaan raajichaa Yoo'eeliin dubbateedha. Kana Phexrostu jedha. Yeroo namoonni dhufanii hin macha'an moo maal ta'aniidha isaan ilaaluudhaaf dhufanii yeroo isaan afaan haaraadhaan dubbatan yeroo isaan sagalee isaanii ol kaasanii afaan haaraadhaan dubbatan namoonni ilaaluu yeroo dhufan Phexros ka'ee lallaba kana lallabe. Waa'ee taatee guyyaa sana. Guyyaa gara dhumaatti akkana hin ta'a jedha. Waaqayyo foon qabeessa hundumaaf hafuura koo nan kenna. Ilmaan keessanii fi intaloonni keessan raajiin dubbatu. Dargaggoonni keessan mul'ata in argu. Manguddoonni keessanis abjuu in abjootu. Jedhee Phexros kana lallabe. Inni kuni kakuu moofaa keessatti raajii dubbatameedha. Foon qabeessa hunduma irratti ani hafuura koo nan dhangalaasa kan jedhu. Kanaaf Phexros isa sanatu raawwate. Raajiin kun bara kakuu moofaa keessa kan dubbate inni kun yoom ta'a jedhe. Hafuura qulqulluun kun isa foon qabeessa hunduma irratti kan dhangala'u yoomi yookiin immoo Waaqayyo kan dhangalaasu yoomiidhe guyyaa bara dhumaatittidha. Kanaaf yeroon inni Phexros kanatti dubbatu kun isa kanatu raawwate bara dhumaa kan jedhamu sana keessa kan raajiin dubbate sanatu raawwatame jedhe.
Kanaaf yeroon itti Phexros isa kana dubbatu sun bara dhumaa keessa dhaabateeti jechuudha. Bara dhumaa keessa dhaabateeti. Inni kun immoo yoomidha? Gooftaan du'aa ka'ee guyyoota 40 deddeebi'ee erga isaan ilaalee booda erga deeme guyyaa 10ffaatti jechuudha. Ayyaana guyyaa 50ffaatti Faasikaan erga darbee booda jechuudha. Kanaaf tokkodha bara dhumaa keessa turaniifu yeroo isaan. Egaa Phexros kana kan dubbate bu'uura hafuura qulqulluu gaafa ayyaana guyyaa 50ffaa raajiin Yo'eel jechuudha. Yo'eel 2:28 irra raawwatamuu isaati jechuudha kan inni dubbatee jiru. Lammaffaani Yesuus gara biyya lafaa dhufuu isaa. Dhimma barri dhumaa yoom jalqabeen jiru ilaalaa jirru. Kan ittiin mirkaneeffannu. Ibroota 1 lakkoofsa 1-2 bara duriitti Waaqayyo si'a baay'ee karaa garaagaraatiin raajotaan abboota keenyatti dubbateera. Guyyoota bara isa dhumaa kanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbate. Waaqayyo ilma isaa kanaan Waaqaa fi lafa uume waan hundumaas harka isaatti kennuuf isa dhaabeedha. Bara duriitti Waaqayyo si'a baay'ee karaa garaagaraatiin raajotaan abboota keenyatti dubbachaa turedha. Kun bara kakuu moofaa keessa Waaqayyo akkamitti namootatti dubbachaa akka ture. Amma guyyoota bara dhumaa kanatti jedha. ስለዚህ yeroon itti Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufe kuni bara dhumaa keessa jechuudha. Guyyoota bara dhumaa kanatti ilma isaatiin nutti dubbate. Kun isa Yesuus gara biyya lafaa dhufe kana kan agarsiisu. Kanaaf kun kan biraa kan ittiin mirkaneeffannudha. Barri dhumaa kan jalqabe yeroo Yesuus gara biyya lafaa kanaa dhufee jalqabeeti jechuudha. Egaa barreessaan kuni bara kakuu haaraa keessa dhaabateeti kan kana dubbate. Bara dhumaa Waaqayyo bara dhumaa kanatti yookaan guyyoota bara dhumaa kanatti ilma isaatiin nutti dubbate. Jedhee jechuudha. Akkasumas Ibroota 9:26 irratti aarsaa ta'uun Yesuus bara dhumaa keessa ta'uu isaa hin dubbata jechuudha. Yesuus aarsaa ta'eera mitiire fannoo irratti aarsaa ta'eera nuyi jechuudha. Aarsaa ta'ee dhiiga isaa dhangalaasira deebi'ee jiraate aarsaa jiraatudha. Inni kun bara dhumaa keessa akka ta'e hin dubbata. Akkasumas tokkoffaa Phexros 1:20 irratti inni uumamuu biyya lafaa dura yaadaan qabamee gara dhumaa barichaatti immoo isiniif jedhee mul'ifameedha. Waa'ee eenyu dubbata? Waa'ee Yesuus dubbata. Inni uumamuu biyya lafaa dura yaadaan qabameedha. Biqiltuu Waaqayyoo Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kanaa akka dhufu yookiin haalli amma jiru kun kan beeku erga Addaam fi Hewaan cubbuu hojjetanii miti. Inkaan isa miti nuyyuu ituu biyyi lafaa hin uumamin Waaqayyo akka inni yaadaan nu qabe. Addaam fi Hewaan ituu biyyi lafaa hin uumamin hin jiran miti ergasii dhufan. Garuu taateen kun uumamuu biyya lafaatiin dura yaadaan qabameedha. Yeroon geenyaan barri geenyaan isiniif jedhee mul'ifame eenyu? Yesuus Kiristoos nuuf dhufe. Kanaaf sana duras raajiin adda addaa dubbatamaa tureera. Yesuus gara biyya lafaa dhufuunsaa raajiin dubbatame suni raawwatamuu isaati. Dhufaatiin humti Yesuus iyyuu raajiidhaan dubbatamaa ture. Isaan raajii dubbatame sana keessaa kan raawwatamanidha. Ammas ituu raawwatamin kan hafan jiru. Ammas raawwatamaa kan jiran jiru. Kanaaf duratti kan dubbanne hundumtuu tarree isaaniitiin raawwatamu. Hundumtuu yeroo isaaniif kennameen raawwatamu kan jenne jechuudha.
waggaa 2000 irraatii jalqabee raawwatamaatuma jira. Ammas ta'aatuma jira. Boris hin ta'a. Yoom deebi'ee gooftaan akka dhufu garuu namni beeku hin jiru. Garuu hin dhufa. Gara dhuma barichaatti immoo isiniif jedhee mul'ifameedha. Sadaffaani ergamoonni yeroo ergaa isaanii barreessan barri isaan keessa jiran bara dhumaa akka ta'e dubbachuu isaanii. Amma ammaa ilaalaa kan jirru qabxii sadan kuni walii wajjin amma irratti dubbachaa jirru barri dhumaa kan jalqabee dhufaatii Yesuusiin ta'uu isaa mirkaneeffachuuf. Tokkoffaa Yohaannis ergaa Yohaannis jechuudha. Tokkoffaa 2:18 irra gaafa dubbisnu akkanadha. Ijoollee yeroon kun isa dhumaati jedha Yohaannis. Yohaannis ergaa kana kan barreesse yoo naannoo waggaa 2000 irraati miti. Barri kun bara dhumaati. Barri isaan keessa jiran sun barri isaan keessa dhaabatanii dubbachaa jiran sun bara dhumaati jechuudha. Jalqabeera jechuudha yeroo sana. Isaanis bara dhumaa keessa jiru jechuudha. Akkuma nus amma bara dhumaa keessa jiru. Ijoollee yeroon kun isa dhumaati. Kiristoosin kan mormu akka dhufu kanaan dura dhageessaniitu. Ammas warri Kiristoosin morman baay'ataniiru. Kanaafis yerichi isa dhumaa akka ta'e nuyi hin beeknaadha. Yerichi isa dhumaa akka ta'e hin beeknaa. Eenyu jedha Yohaannistu jedha. Yohaannis faas bara dhumaa keessa turanii jechuudha. Nus bara dhumaa keessa. Egaa yeroon kun isa dhumaati. Barri kun isa dhumaati. Jechaati jechuudha kan dubbachaa ture. Qabxiiwwan sadan armaan olitti ilaallee kanneen irraa barri dhumaa kan jalqabee yoo xinnaate gara naannoo waggoota 2000 irraa yookiin immoo dhufaatii Yesuusiin akka ta'e kan hubachuu dandeenyudha jechuudha. Kana jennee egaa kanaan guduufuu hin dandeenya. Gaaffii kanaaf deebii kan ta'u barri dhumaa kan jalqabee naannoo waggaa 2000 irraa yookiin bakka Yesuus erga dhufee booda kan jedhu kanaan hin guduunfine jechuudha. Tarii yeroo hedduu gaaffiin kun jiraachuu danda'a. Bara dhumaa jedhama. Maal yoom raawwata ree? Maaliif hin raawwanne ree? Dhugumaa ofii barri dhumaa kun. Ni lallabus bara dhumaadha, ni faarfatus bara dhumaadha, sagalee Waaqayyoo Yesuus ilaa bara dhumaadha. Kunoo waggoota hedduutu lakkaa'ame. Ofii barri dhumaa kun jira. Ofii Yesuus deebi'ee hin dhufaa gaaffiin jedhu jiraachuu danda'a. Akkuma sila siniin jedhee barri dhumaa amma jedhamee arruma miti gooftaan kan dhufu. Yoo siniin jedhu waggaa 2000 irraa bara dhumaa jedha waan jedhameef waggaa 5 booda deebi'ee hin dhufneen. Wantoonni raawwatamuu qaban raawwatamuu qabu. Garuu bara dhumaa maaliif jedhame ree? Erga Yesuus dafee hin dhufne kan jedhuu fi akka Waaqayyo kaa'etti raajiiwwan dubbatamu sun raawwachuu jalqabanii hamma xumuramanitti bara dhumaa gidduu keessa jiru jechuudha isaan. Maaliif waggaa 5,000 hin taane? Maaliif 6,000, 10,000 hin taane? Gidduu jiru jechuudha. Baroonni sun bara dhumaa gidduudha kan jiraatan. Baroonni sun. Fakkeenyaaf mee amma jaarraa meeqaffaa keessa jirra? Jaarraa 21ffaa keessa jirra. Jaarraa 21ffaan kun yoom jalqabe? Tureera miti. Garuu jaarraan tokko waggaa 100dha. Jaarraan tokko waggaa 100 miti. Amma mee fakkeenyaaf jaarraa 21. Jaarraa 21 waggaa tokko. Waggaa tokko. Ammas jaarraa 21ffaan barri kun yoo dabres jaarraa 21ffaan barri sun yoo dabres jaarraa 21ffaan argitanii. Waggaa kana gidduutti jaarruma 21ffaadha. Gaashiin waggaa 100 duwwaadha. Lakkee wanni darbe immoo akkuma kana jalqabamee jira. Hamma xumuraatti bara dhumaa jedhamee waamama. Bara dhumaa kana keessa jirra. Hamma immoo akka sagalee Waaqayyoo jedhutti raajii dubbii Waaqayyoo dubbatame. Maannoo karaa dubbii Waaqayyootiin raajii dubbatame. Qoraa ilaalaa gaafa deemnu baay'ee
abaasaati jechuudha kan deemu. Baay'eetti dhiyaachaa akka dhufu. Dhufaatii gooftaa Yesuusitti milikkitoonni agarsiisaa kan jiran isaan gara fuulduraa ilaalla jechuudha. Galanni Waaqayyo gooftaa keenyaaf haa ta'u. Isaan mee fakkeenya tokko tokko fudhannee walii wajjin hin ilaallu. Maaliif bara dhumaan jedhamu kuni akka waan torbee takka gidduutti bara dhumaa jedhamee guyyaa dhumaa jedhamee akka raawwatamu tarii namoonni ilaalan jiraachuu danda'u. Fakkeenyota sadan tokko walii wajjin fudhannee ilaallu. Fakkeenya tokko waa Yaaqoob beektu miti. Yaaqoob jechuun ilma Yisihaaqi. Raaheel dubartii jedhamtu jaalatee fuudhuu yeroo barbaade waggaa 7 hojjechuu qabdaa jedhame. Abbaa Raaheliif jechuudha. Dirqama isaa ture. Yaaqoob waggoota 6 hojjetee waggaa 7ffaa yeroo jalqabu waggaan 7ffaa sun waggaa dhumaa jedhama. Mitiree bakka amma waggaa 6 hojjedheera. Waggaa dhumaati inni kunidha. Waggaa dhumaatiidha. Waggaan tokko guyyoota 365 qaba. Yaaqoob garuu ka'ee torban tokko hojjetee waggaa dhumaati bakka naa kenni Raaheliin yoo jedhe hin ta'a. Maaliif xumuramuutu irra jira. Guyyoonni 360 sun garuu waggaa dhumaadha. Waggaa dhumaadha. Horis amma waggaa dhumaati. Waggaa isa dhumaati. Waggaa manaa ture waggaa isa dhumaatiidha. Iftaanis waggaa isa dhumaa jedha. Ji'a tokkoffaattis waggaa isa dhumaa jedha. Ji'a lammaffaattis, ji'a saglaffaa, ji'a 11ffaattis akkasuma. Ji'a 12ffaattis hamma xumurutti waggaa dhumaatiidha. Kun waggaa dhumaa jedhamee kan waamame kuni yookiin kan inni waame kuni waggoota 365 sana. Maaliifan kana isiniin jedhaa? Bara dhumaa kan jedhamee fi jalqabee wagguma tokko yookaan immoo wagguma muraasa keessatti kan hin xumuramne raajiiwwan sun raawwatamuu jalqabaniiru. Hamma raawwatamanii dhumanitti waggootuma yookiin immoo barootuma dhumaa jedhaman jechuudha. Bara dhumaa jedhama jechuudha. Kanaaf kana dagachuun nurra hin jiru. Tarii gooftaan hin hafeeyi, hin dhufuuyi jennee yookaan immoo yeroo lallabamu yeroo karaa faarfannaatiinis sagalee Waaqayyoos yeroo dubbisnu chal jennee akka waan laayyeetti ilaaluun nurra hin jiru. Iyesuus deebi'ee hin dhufa. Wanni jedhame hundus hin ta'a. Yookiin umurii nuyi amma lafarra jiraannu kanatti yoo dhufuu baate nutu deema. Wanni bara dhumaatiif jedhame sun hundumtuu nurratti ta'uunsaa hin hafu. Argitanii? Firdii bara dhumaa kan jedhamu sunis ta'uun isaa hin hafu. Kanaaf dagachuu hin qabnu. Iyesuus Kiristoos deebi'ee hin dhufa. Fakkeenya lammaffaanii fakkeenya barataan tokko yuunivarsiitii keessatti waggoota 5 barachuuf osoo seenee waggaa jalqabaatis barataadhuma. Waggaa 5ffaatis barataadhuma. Barumsicha ni jalqabe maaliin goone jechuudha hin xumurre. Namuu maaliif waggoota 3tti maaliif xumurtee hin dhufne jechuun hin danda'u. Argitanii? Barachuu jalqabe malee maaliin goone yeroo itti xumururra hin geenye. Maaliifan kana isiniin jedhaa? Barri dhumaatis hin jalqabe malee hagammaatti kan gooftaan hin dhufiniif xumurarra waan hin geenyeef. Xumurarra waan hin geenyeef. Wantoonni sun raawwatamanii waan hin dhumneef. Malee gooftaan gaabbee hafeeti miti jechuudha. Fakkeenya sadaffaanii dubartiin takka ulfooftee ji'oota 9 fi torbee 2 daa'ima garaatti baatti. Miti. Garuu namni tokko ka'ee ulfa jedhamti. Hin beekti waan tokko. Ji'a 9 torbee 2 booda akka deessu namni hundumtuu kana hin eega.
Garuu lafumaa ka'ee kuni gaa waan beekamaa waan ta'eef ji'a shanitti atumti amma yoomiitti garaatti baattee deemta. Atumti amma yoomiitti aan ulfa jettan jedhama. Ayibbaadha. Yerootti deessutu hin geenye waan ta'eef. Sana gidduutti garuu daa'ima ishii sana daa'imni garaa ishii keessa jiru wanni hojjetamuu qabu numa hojjetama. Guddina guddachuu qabu hin guddata. Boca qabaachuu qabu hinuma qabaataa deema jechuudha. Kuni bargitti beekamaadha. Ji'a 9 fi torbee 2 beekamaadha. Kan isa kanaa garuu hin beekamu. Wanni ta'aa jiru garuu ta'aatuma jira. Wanni raawwatamaa jiru garuu raawwatamaatuma jira. Gooftaan waan raawwachaa jiru raawwachaa jira. Raajiin dubbatame hundi raawwachaatuma jira. Ammas guyyaa ergamoonni illee hin beekan. Kana booda ni ilaala sirriitti. Ergamoonni Waaqayyoo illee hin beekan. Iyyesuus garuu hin dhufa. Egaa kanarraa kana fakkaata. Bara dhumaa jechuun maal jechuudha? Maaltu dhumaa? Kan jedhuu fi yoom jalqabe kan jedhu walii wajjin ilaalle maaliif immoo ture? Maaliif hin raawwatamne? Dhugaadha moo miti? Turuun isaa kun deebi'ee dhufuun Yesuus kun dhugaa akka hin taane yaaduma akka jedhamutti shakkii kan fidu yoo ta'e akkaataa ammaa walii wajjin dudubbanne kanaan hubachuun ni danda'ama. Yesuus garuu deebi'ee ni dhufa. Isiniin jedha. Gooftaan isin haa eebbisu. Kutaa lammaffaadhaan amma walitti deebinutti nagaan tura. Waaqayyoon galateeffannee xumurra. Waaqayyo gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin galannii fi ulfinni siif haa ta'u. Bara baraan maqaan kee haa eebbifamu. Kunoo yeroo nuuf laattetti dubbii kee walii wajjiniin baranneerra. Maqaa Yesuus Kiristoosiin isa kana hundumaaf ulfaadhu. Ammas obboloonni koo hamma walii wajjiniin dudubbanne kana caalaa akka isaan hubachuu danda'an hafuura qulqulluu akka isaan gargaartu qophaa'anii dhufa gooftaa sana eeguu akka isaan danda'aniif akka isaan yaadachiistu akka isaan dammaqsituuf maqaa